keenya har'aa oduu keenya har'aa kanan isinitti himu waa'ee maaliin isinitti himu deemaa waraanni kaabaa itti fufee jira waa'ee kana isinitti himaa aduwaatti waraanni itti fufeera qarshii jijjiiruun akka dhaabbatu Tigraayitti ajajamee jira namoonni Tigraay irraa gara Finfinnee deeman hidhamaa jiru kanas dhaga'een jira isinitti himaa garma oolmaa Oromiyaatti dabarraa oolmaa Oromiyaatiin Abiyyi maalitti tole maalirra jira waan dhageenya hanga waan dhageenya isinitti himnaa Shimallis Mustafaa affeeree jira yookiin mari'achaa jiru maalidha waan kana duuba maaltu jira isas isinitti himnaa badhaasni gaazexeessitoota gaafii uume kanas isinitti himnaa PP Amaaraa fi PP Oromiyaa jidduu walitti bu'iinsi yookiin waldiddaan sun akkuma itti fufetti jira garam deemaa jira isinitti himnaa mootummaan daa'imman waggaa 11 hidhe jedhamee jira kunis maal akka ta'e isinitti himnaa guyyaa roobii eegumsa akka godhamu akka qabdus kanas waan tokko waa oduun mirkanaa'in garuu nu ga'e odeeffannoon xinnoon qabdu jechuudhaan isin geenya gama addunyaatti deemnaa oduu addunyaatiin Ameerikaan ambaasaadara haaraa muuddeerti ambaasaaddarri duraanii dhumaatiin Tigraay keessatti gahee haa qoratamu jedhee jira Sudaaniin waraana Itoophiyaa wajjiniin waraanni Sudaanii fi Itoophiyaa kun cimeetti adeemee jira Ameerikaan abaa fi ofiisii wajjiniin mari'achuu fi waan kanas isinitti himnaa egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa gara oduu keenya jalqabaatti deemnaa oduun keenya jalqabaa waraanni kaabaa itti fufee jira har'a waraanni iddoo garagaraatti geggeeffamee jira iddoo garagaraatti waraana hamaatu geggeeffamaa ture keessattuu jiddugala Tigraay keessatti waraana walirraan cinnee fi waraana hamaa geggeeffamaa jira akkuma kaleessa isinitti himne tibba kanas isinitti himne waraanni Abiy baadiyyaa gadhiisee gara magaalaa galaa jira magaala tokko gara magaala tokkotti deemuun illee itti ulfaatee jira rakkoo guddaa rakkee jira haala kanaan egaa warri wayyaanee har'a akka jedhanitti koloneel Amaara Mollaa Dheengaddaa juntaa qulqulleessuudhaa fi bakka isaan seenan seennee maal goona kan jedhan sana ajjeefnee jirra jedhanii geeraraa jiru gama biraatiin koloneela Oromoo tokkos Alamuu Tufaa kan jedhamu tokko qabannee jirra jedhaniiti kan isaan dhaadachaa yookiin geeraraa jiranii waan kana gara mootummaatiin wanti jedhamin jiru namni waan kana qulqulleessas hin jiru garuu miidiyaan isaanii waan kana gabaasaa jira egaa keessattuuyyuu Tigraay media house waan kana kan inni dubbachaa jiru gama biraatiin qarshii jijjiiruun akka dhaabbatu Tigraayitti ajajni kennamee jira jedhameera kana dura baankoleen iddoo muraasa wayii magaala muraasa wayiitti jalqabanii ture haa ta'u malee amma rakkoo jira rakkoon irra ga'ee jira rakkoo irra ga'e kanarraa kan ka'e rakkoo garagaraatu mul'achaa jira waan ta'eefi qarshii ganaa kennuun yookiin jijjiiruun haa dhaabbatu jedhanii ajajni kennamee jira jedhameera kanuma wajjiniin Tigraay keessatti qarshii ji'atti qarshii 20,000 ol akka hin baasne dhoorkamee jira jedhamee jira egaa kuni kan irraa ka'uu danda'ee tarii akka isaan shakkaa jiranittis akka biyya keessattis isinitti himne doolaa jechuun qarshiin dhabamee jira qarshii hedduun baankii keessa jiru namni kan nuti biyyattii keessayyuu qarshiin Finfinnee keessas haa ta'u iddoo garagaraatti akka baay'ee hin baasne jedhanii gaafatamaa ture kanarraa kan ka'e kan dhoorkame hunduma caalaa iddoo biraarratti adda kan godhu immoo Tigraay keessatti Oromiyaa keessatti illee akkasii miti Oromiyaa keessatti namoonni barbaadanii jechuun torbanitti aga baasan qabu daldalaan immoo 50,000 ol baasuu hin danda'u jedhame malee akkas striiktiin taane Tigraay keessatti immoo amma striikti godhanii namni 20,000 oli ji'a tokkotti saniyyuu baasuu hin dandeessan jedhameera haala kanaanii keessattuyyuu jireenyi baay'ee waan mi'aayee fi
kumni digdamni ji'atti waanuma tokko gargaaruu hin dandeessu. Kanaafiyyuu manni baay'ee rakkachaa jira jedhu oduun achi nu ga'e. Kanaafi nuyi jedha kanaafi nuyi himaa jedhu manni naannoo sanaa kanaaf warri dhaga'ee mee wanti kun sirrii hin miti yoo barbaachisaa ta'e Abiyyi egaa qarshii dhabameera amma garuu qarshii kana baay'ee ajajamee jira jedhama qarshiin kuni maxxanfamaa jira jedhama yeroo gabaabaa keessatti qarshiin suni maxxanfamee bahee sana booda gabaa keessa hin gala jedhameera gaafa gabaa keessa galummoo inni mataa isaatiin infleeshinii guddaa uumuun isaa hin oolu infleeshinii uuma jedhaniiti kana duras kan isaan sodaatanii garuu infleeshiniin ammas haala jiru kanaan hedduu deemuun qaala'insi jireenyaa garmalee deemaa jira kanaaf falli jiru duraan dursee maddi infleeshinii kana siyaasa waan ta'eef siyaasichi waan badee fi siyaasichi sirraa'ee achiin booda waan hundumaayyuu sirreessuun ni danda'ama diinagdee gara diinagdee sirreessuu fi gara diinagdee kana qaqqabanii dhidhiibanii bakka inni jirutti fi karaa sirriirra guddina sirriirra kaa'utu barbaachisaa sanaan ala garuu otoo furmaata siyaasaa fi formaata otoon argatini diinagdeedhaaf formaata barbaaduun waanuma hin jirresi waanuma faayidaa hin qabnesi gama biraatiin namoonni Tigraay gara Finfinnee deemanii karaatti qabamaa jiru kan jedhu oduun dhageenye jirra egaa namoonni gara Finfinnee karaa naannoo Amaaraa kanaan deemuu dhaabanii jiru durumaayyuu jalqabee gara Gondar irraa hin deemamu gara Walloo irranis deemaa hin jiranii dhufaa hin jiranii karaa tokkitti hin jirtu karaa Affaar goranii karaa Oromiyaatti kan dhufaa jiranii haa ta'u malee amma Oromiyaa Tulluu Diimtuu irratti namoota baay'ee sakattaa jiru namoota baay'ees iddoo sanitti qabanii hidhaa jiru nama Tigraay keessaa gara konkolaataatiin dhufe jedhaniiru kunis waan hin malleedha waan ta'u malleedha namni lammiin biyya tokko iddoo kamiyyuu deemee jiraachuu iddoo kamiyyuu deemee hojjechuu keessattiyyuu yeroo rakkoo hamaa jala jiru kana waan isa barbaachisu gara rakkoo sana jala baqatee iddoo deemu sanitti eegumsi gaangodhamuu fi qaba kanaafi waan akkasii kun ta'uu hin qabu namoonni kun yakkamaa ta'anii yakkaan mana murtiitirraa ragaa qabaatanii mana murtiitirraa waraqaa ittiin qaban baasatanii namoota kana nama yakkamaa jedhamu yookiin akka isaan jedhanii juuntaa maali waan jedhan kana isaan kana qabuun ni danda'ama sun immoo gara mana murtiitiin malee callisanii nama Tigraay gatii dhufeef qofa konkolaataadhaan Tigraayidhaa waan dhufaniif qofa Finfinnee gaafa seenan qabuun hin barbaachisu otoo jennu otoo waan akkasii walumaa galatti jiraate mootummaan Affaaris hin qabaa ture Oromiyaanis hin qabaa ture lamaan otoo hin qabin gara Finfinnee gaafa galan qofa qabuun suni maaliif barbaachisa eenyu waan kana duuba kan jiru eenyutu ajaja kana kennee maaliif ajajni kun kenname akkamittis qabuu danda'an kan jedhu kuni walumaan egaa waan laalamuu qabudha. Egaa oolmaan Oromiyaa keenya isa kana gara oolmaa Oromiyaatti ceena dhiifama warri wanti kaabatti ture isaan makana gara oolmaa Oromiyaatti gaafa ceenu Abiyyi maalirra jira akkamitti olee kan jedhu kana egaa dhiifama wajjiniin har'aa oduu hedduu waa'ee kanaa walitti qabuu hin dandeenye gama tokkooni bakka barsiisutti yuunivarsiitiin barsiisuu barattoota qormaata kennuun qaba lammaffaa waan tokko riisarchii waa'uma Oromoo kana artikilii laman galchaa artikilii maxxanfamuu sanaa fi garmalee biizin ta'e garuu jidduudhaan anuyyuu otoo hin barbaadin wanti naa dhufan jiru wanti bilbilanii natti manis jiru egaa kanneen keessaa waa'ee oolmaa Abiyyi wanti dhageenye akkuma kaleessa isin hin jenne isuma kaleessa isin hin jenne sana wanta mirkaneessuudha kan nutti himanii gara lama sadii har'as deebisanii kan nutti himanii kaleessas isinii qulqulleeffannee isinitti himna warri jedhanii jechuudha. Abiyyi akka jedhamu kana waan
fonqolchi mootummaa irratti raawwatame hin fakkaatu hin amansiisu. Wanti naannoo masaraa mootummaa jirus wanti nuti ijaan argaa jirrus haalli ittiin warra naannoo sana jiran wajjiniin communicate godhaa jirrus waan sana hin argisiisu jedhanii garuu hanga ammaa Abiyyi ijaan hin argine. Bilbilaan namoonni muraasni arganii jiru, namoonni muraasni dubbisaniiru. Kanaaf wanti nutti fakkaatu jedhanii wanti nutti fakkaatu Abiyyi rasaasanis rukutamee miti, lammaffaa fonqolchi mootummaas yaadamee miti. Abiyyi dhukkubsachuun oolle. Abiyyi dhukkubsateeti jira malee waan biraatii miti. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti gara miidiyaattiin dhufa jedhamee miidiyaa jalaas kan baqateedhani. Namoonni tokko tokko Isaayyaasis isa gorsee egaa dagachiisetuma waan namni jedhus laalee deebi'aa jedhanii warri yaadan jiru jedhamee haa ta'u malee isarra kan nama amansiisu yeroo jechuun akkasitti yaaduun waanuma jiruudha numa yaadama akkasitti garuu wanti nutti fakkaatu wanti amansiisaa ta'e yeroo namni cinqamuu fi yeroo namni rakkoo keessa galu yookiin yeroo burjaajiin akkasii kun jiru waan akkasii qulqulleessuudhaaf ba'anii dubbachuun waanuma barbaachisaadha. Amma namoonni tokko tokko Isaayyaas wal bira qabanii Isaayyaasis akkas ture miti warri kunis amma warri dikteetarii akkasuma amala akkasii qabu. Fakkeenyaaf King Yong Jun kan North Korea suni inni mataa isaatiin waggaa keessatti guyyaa muraasa miidiyaa irratti mul'ata. Sanaan alaa jiraachuu isaa namni beeku jiru. Yeroo baay'ee du'e jedhanii miidiyaan Ameerikaa fa'aallee erga gabaasaniin booda dhumarraa gaafuma tokko akka tasaa akka dhufee jira jedha yookiin jiraachuu isaa argisiisa. Kanaaf Abiyyis michuu Isaayyaas waan ta'eef Isaayyaasis yeroo dheeraadhaaf du'e jedhamee otoo yaadamuu otoo du'in hafee miidiyaa irratti dhiyaatee mul'ate. Kan Sooriyaas akkasuma Bashir al-Assad amala dikteetariiti kun amala dikteetarii mootummaa beektan maaliif kana jettu. Kanaaf rakkoon tokkoyyuu waan karaa nageenyaa kana rakkoon irra ga'e hin jiru. Haa ta'u garuu dhukkubsachuun isaa hin oolle. Covidiin achi galee jira. Namoonni Covidii dhukkubsatan jiru. Innis Covidii kana jedhee tarii isolate of godheeti jennee amanna nutis. Kanaaf namootarraa baay'ee baqatee ministeerotaas kan walgahii gaggeessu isaa miti. Namni biraa akka geessu godhee nama kaanis akka simatu kan godhe kanarraa kan ka'edha malee namni kuni dhukkubsa akka jedhamu sana rukutamee yookiin miidhaa karaa nageenya kanaan irra ga'ee miti nun jedhanii. Egaa wanti amma mul'achaa jiru waan akkasii fakkaata. Waanuma akkasiiti kan amansiisaa jiru. Waan fonqolcha mootummaa sana yaadan hin fakkaatu. Garuu fonqolcha mootummaa yaaduu baatanis duuba wanti walitti dhufeenyi oduu taanu ture kuni walitti dhufeenyi PP Amaaratii fi PP Oromiyaa baay'ee hammaachaa jira. Baay'ee dhumaa garmalee deemaa jira. Amma akka jedhanitti warri Amaaraa maaliif bilchiginnaa Oromiyaa keessaa yookiin bilchiginnaadhuma keessaa wal qabannee maaliif hin baane jedhaniiti kan isaan mari'achaa jiranii jedhu. Lafa jala waan akkasii sana dubbachaa jiru. Wan egaa keessattiyyuu Laaqoo Ayyaalew isa kan waan kana keessaa ba'uu qabna. Akkasi nuti hunduma caala gaafii uummata keenyaa deebisuu qabna. Gaafii uummata keenyaa hin deebisnu taananii maaliif asirra teenya maal hojjannaa kan jedhu kuni baay'inaan kaasaa jiru jedhanii jiru isaanii. Gama biraatiin immoo kana kan gochaa jiruu fi kan gorsa hin taane gorsaa jiru. Gorsa hin taane keessa kan galchaa jiru warra Abiin kana warra Abiinii fi warra keessattuyyuu aktivistii jedhaman kana biyya keessaas biyya alaatis aktivistii jedhaman kana isaanii kan waan kana gochaa jiru.
Kanaafiyyuu isaan kanarratti tarkaanfii fudhachuu qabnaa jedhanii dhaadachaa jiru. Akkuma argitaniyyuu har'a jechuun biiroon tikaa biiroon Tamasgen Xirunaa suni warra ammaanachi tarkaanfii irratti fudhanna warra ammaanachi ummata kakaasanii oduu qabatamaa hin taane warra dabarsan irratti tarkaanfii hamaa fudhanna tarkaanfii cimaa fudhanna. Kanaafi ammaanachi obsuu hin dandeenyu jedhee jira. Kana jechuun obsaatu jira gara biraatini lakki waan warra kanatti hin bu'inaa sodaatu jira. Otoo sossodaatanii waan kana kan darbatanii sossodaatate maaliif iddoo baay'ee irraa otoo keenya ta'e otoo maalii ta'e akkas gootuu ture otoo keenya ta'e kana gootuu ture garuu amma isaanii waan barbaadan jedhanii akka barbaadan gaafa ta'anii wanti isin gootan hin jiru. Wanti isin tarkaanfiin isin fudhatan hin jiru. Kanarraa kan ka'edha jedhaniiti kan isaanii dubbachaa jiranii. Kanarraa kan ka'e har'a biiroon suni ammaanachi tarkaanfiin fudhadha jedhee jira. Gama biraatiin Shimallis Mustafee affeeree jira. Mustafee Finfinneetti wajjiniin haaluma gaariidhaan egaa hoteela guddaa keessatti namoota jila qabatee dhufe akka jechuun hunduma caala kan waan kana diddaa Amaaraa fi PP Amaaraa fi Oromiyaa kana kan argisiisu Mustafee jechuun harka mirgaa warra Amaaraa ture kana dura isaaniyyuu gara tokkoon kan isaan jechaa turanii nuti yoo namticha kana Abiyyi achi kaasnee Dammaqaan iddoo sana hin buusna yoo ta'e tasumaa hin ta'u waan kun nu harkaa ba'a eenyus nuun fudhatu Dammaqa namumti isa dhaga'u hin jiru namumti abbaa kanaa jedhu hin jiru namni kuni ofii isaatii amma ani yeroo hunda ittaanaa ta'uun qaba akkasumatti hin du'a ni se aangoo argachuun qaba maalii jedheeti dhaadachaa jira malee dhugaa dubbachuudhaaf nama kana kanii iddoo Abiyyi kanaaf kaadhimu hin jiru dandeettii agarsiis hin qabu. Hunda caala kan isaanitti kolfanii fi hunda caala hanqina guddaa isaa kan jedhanii yaadanii dandeettii afaan Ingilizii hin qabu. Dandeettii afaan Ingiliziis dubbachuu hin danda'u. Lammaffaa namuma bilchiginnaa keessa jiran amma sadarkaa ministeeraa keessa jiran keessa otoo qormaanni afaan Ingilizii kennamee fi namni kufu isa kanaa jedhu gadduu irra xinnoo wayyaa. Gadduuni fi inni waanuma qixa gara dandeettii afaan Ingiliziin garuu xinnoo gadduurra wayyuun oolu. Sanaan ala garuu waan amansiisaa nama dubbatee afaan Ingilizii hubatee afaan Ingiliziitiin yaadota garaagaraa yaada keessattuyyuu ciccimaa fi yaada kompleksii ta'e dhiyeessee nama amansiisu miti. Kanaafiyyuu Dammaqa iddoo kana kaadhimuun hin ta'u jedhanii warri Amaaraa keessa Mustafaa qabachuuf ture. Mustafaa iddoo Abiyyi kana buusna jedhaniiti. Yoo Mustafaa iddoo Abiyyi kana buusne duraan dursee Mustafaan Itoophiyaanistiidha. Itoophiyaanisti cimaadha. Kanammoo duraan waan wajjiniin hojjechaa turanii fi dubartittiin pirezidaantii taate kun Saalawarq Zawudee jedhamtu isheen mirkaneessiteefii jirti. Nam beeka nama kana. Namni kun nama baay'ee cimaadha, nama baay'ee gaariidha, Itoophiyaanistiidha, seentaristiidha. Kanaafiyyuu nama kana jedhanii nama kanarra ija kaa'atanii ture. Nama kanarra ija kaa'atanii Yemisraaquu Saw jedhaniini baay'ee nama kana faarsaa turanii nama kana gurratti guddisaa turanii. Egaa haala kanaanii nama kana bakka isaan kaadhimatanii bakka isaan waan tokkollee uumame isa asitti finna jedhanitti warri Oromiyaa jalaa fudhatanii amma ofitti qabanii jiru. Warri Oromiyaa ergaan isaan dabarsuufii barbaadanii booletti dhaqanii jila isaa sana simatanii booletti gaafa simatanii duraan dursee warri Amaaraa Finfinnee jechuun boolee jechuun kan keenya magaala federaalati. Magaala federaalaa sana keessa immoo Amaaratu baay'inaan jiraata. Kanaafi inumaayyuu isaanis gara tokkoon egaa afaan baasanii uummatatti afaan baasanii dubbanne bilchiginnaa fi warra Abiyyi faatti kan isaan dubbatanii parsantii 45
Amaara waan ta'eef bakka Amaarri jiru lafa keenya waan ta'eef nutis aangoo irraa qabna. Aangoo kana argachuu qabna jedhanii dubbachaa turanii Finfinnee irratti jechuudha. Kanaaf Finfinneen keessan qofaa miti yookiin keessaniyyuu miti kan keenya kan jedhu ture. Amma kan keenya magaala keenya irratti jila Somaaleedhaa dhufu sana nutis jila baasnee booletti simannee jedhaniiru. Otoo Adaamatti simatanii raatanii waan nama ajaa'ibuu miti garuu booletti dhaqanii bulchaa naannoo tokko Mustafaa jechuun guyyaa guyyaan nama Finfinnee ooluudha. Guyyaa guyyaan nama Finfinneetti deddeebi'uudha. Yeroo Finfinnee dhufu eegumsi isaa yookiin jechuun jila jedhamee haala addaatiin simannaan isaa godhamu hin jiru. Finfinnee oola walgahiidhaa hin dhufaa waan garagaraaf hin dhufaa simannaan addaa isaa godhamu hin jiru. Amma garuu simannaa addaati kan godhameef. Simanna akka mootiin biyya tokko pirezidaantiin biyya tokko biyya biraa deemu keessattuu biyya walitti dhufeenya fi jaalala haaraa keessa jiranii akkasitti kan godhame. Kana jechuun wanti iyyisiisuu barbaadamu wanti ergaan dabarfamuu fi barbaade warra PP Amaaratii fi isinii nama kanaa kaadhimattanis isinii nama kanaa waan garagaraatiif bakka buufattanis namni kuni isin ganeenu akka jira ammaanichi carraan isin qabdanii nuun araaramuu qofaadha nuun tokko taatanii deemuu qofaadha jedhaniiti kan isaanii dubbatanii. Kanaaf ergaa kana dabarsuudhaaf kan barbaadame hunduma caala immoo gara tokkoon wanti namatti tolu positively wanti ilaallu jechuun wanta akka ummataatti nuti ummataaf dubbanna. Keessattuu uummata Oromoo jiddu galeessa goonee dubbanna. Akka Oromootti naannoon Sumaaleetii fi naannoon Oromoo uummanni Oromoo fi uummanni Sumaalee wajjin nuti aadaa tokko qabna, afaan tokko qabna, hireen keenya wajjiniin jedhanii dhimma misoomaa gaafa mari'atanii afaan walii barachuudhaaf. Naannoo Cinaaqsan keessatti amma afaan Somaalee kennamuu jalqabeera. Iddoo garagaraattis immoo naannoo Somaalee keessatti afaan Oromoo kennamuu jalqabeera. Kuni waan nama jajjabeessudha. Waan jechuun baga jedhamudha. Kuni yoo kuni ta'u yoo dhimma nageenyaa, dhimma guddinaa, dhimma waliin irratti gaafa guddatanii jedhanii Dammaqa Makonnini naannoo Beenishaangul warra buqqaanne Goojjam deemee hidhadhaa meeshaa waraanatti kan barbaachisu gaafa jedhu waan biltsiginnaa keessa jiru fi ilaalcha biltsiginnaa keessa jiru sirriitti isinitti agarsiisa. Tokko nageenyaan barbaadu qawweedhaa, waraanuudhaa, rukutuudhaa, jeequudhaa kana kan inni achitti mul'atu gara tokkoon jechuudha. Garri tokko immoo lakki nuti isin yeroo hundumaa jeequmsa isin yaagalu walitti dhufeenya Amaaraa fi Oromoo kun baay'ee gadi bu'ee jira. Dhimma nageenya mari'achuu miti wajjin shaayii dhuguun dandeenye jarri kun wajjin shaayii dhuguun rakkisaa ta'ee jira. Jara kana wajjin walgahii tokko irra taa'uu miti. Warra kaabaa warra Amaaraa wajjiniin jechuudha. Warri Amaaraa fi warri Tigraay diina yoomiyyuu hin araaramne ta'aa jiru. Sanaan ala warra Qimaant irratti tarkaanfii hamaa fudhatanii uummanni Qimaant almost gara baduutti deemaa jiru. Uummanni Agaw akkasuma rakkoo jala jiru. Naannoon Amaaraa nagaa kan waliin qabdu tokkoyyuu hin jiru. Affaar wajjin akkasi, Beenishaangul wajjin akkasi, Oromiyaa wajjin akkasi. Rakkoo guddaarra kan jiru naannoo Amaaraa kanaadha. Tigraay dura naannoo Amaaratti kan duulamuu qabu ture. Naannoo Amaaratti kan qulqullaa'uu qabu ture. Haala amma jiru kanaan warri amma jiran warri naannoo Amaaraa hin bulchina jedhan kun haala kanaan itti fufanii jennaan biyyattiin rakkoo guddaa keessa galuun ishee hin ooltu jedhamee kan dubbatamus kanarraa kan ka'edha. Kanaafiyyuu kana kan sirriitti mul'isaa jiru wanti kun jedhanii namoonni baay'een hin dubbatu. Gama biraatiin
egaa waan tokko hojjechaa walirratti duulchisaa jiru keessattuu iyyuu PP Oromiyaa keessa jeequmsi yookiin wal qoodiinsi akka uumamu gochuudhaa fi tattaaffiin godhamaa jiru jira jedhama keessattuu PP Oromiyaa keessa laga wal qoodanii tokko naannoo tokkotti lagumallee otoo hin ta'in gara gandaatti illee yookiin gareetti illee gara akka deemamuutu jira garee walitti qoqqoodanii jechuudha. Gama tokkoon gareen Shimallis Abdiisaa jira gara tokkoon Taayyeen mataa isaatiin garee mataa ofii qabachuudhaaf yaalaa jira Taayyeen mataa isaatiin gara tokkoon garee uummatee anatu bakka Shimallis Abdiisaa sana bu'uu qaba jedhee waan lafa jala waan hojjechaa jirutu jira jedhama namni biraas akkasuma wanta adda addaa gochaa jiru sanaa fi Oromiyaa keessatti egaa kuni akka babal'atuu fi ilaalchi gara ilaalchi walirratti duuluu ilaalchi hammeenyaa ilaalchi yeroo hundumaayyuu tokko deeggaraa shaneetti jedhanii deeggaraa baa'utti jedhanii tokko kobaatti achi maqsanii tokko immoo kobaa qabachuu lammaffaa immoo tokko deeggaraa Jawaarii tokko deeggaraa Abiyyi jedhanii gargar baasuu waan akkasii kanatu mul'achaara duras kan garee kana olaantummaa OPDO keessatti argatee dubbii kana kan jeequmsa kana fide malee Oromoon duraan dursee keessattuu hayyoonni Oromoo hunda caala kan dinqisiifannus akka Jawaar fa'aa OPDO qofa otoo hin ta'in dhaabbilee siyaasaa Oromoo kana walitti fiduudhaaf tattaaffii guddaa gochaa turanii gaaddisa Oromoo jedhanii gaaddisa Oromoo san jalatti Oromoon tokko akka ta'uu fi garaagarummaa sanarraa tokkummaan keenya haa cimu jedhanii dubbachaa haa cimu jedhanii waan sana raawwachaa turanii garuu gareen achi keessa gareen warra OPDO kana keessa yookiin PP Oromiyaa kana keessa kan kanan feene kan hunduma caala walitti dhufeenya fi hidhata garee Amaaraa kana wajjiniin qabu PP Amaaraa keessatti Oromiyaa keessatti cimaa dhufuudhanii aangoo gurguddaas qabachuudhaan influensii argachaa dhufuudhanii sana booda gareen Jawaar kun akka ija hamaan laalamu inumaayyuu akka rukutamu even hanga akka ajjeefamullee warri godhan warra kana warra bilchiginaa Oromiyaa kana wajjiniin jiranii jechuudha. Haala saniin egaa namoonni hedduun akka qabaman isaanis akka qabamanii hidhaman hanga ammaallee akka hiikkanne wanti kun kan gochaa jiranii gaaddisa sanis kanatti kan isaan jiksanii gaaddisa sanitti otoo jennu Abiyyi fa'aas otoon eeyyamini otoo eenyuyyuu isa waamin ka'ee dhaqeeti inni dhumarra egaa gaaddisa sanis kan jalaa balleesse kan jalaa diige kanarraa kan ka'edha amma walitti dhufeenyi isaanii kun kan takkaayyuu laga ce'uu hin danda'in keessattuu tokkummaan isaanii kun egaa waan ture immoo dhufu walumaanuu ilaalla. Gama biraatiin mirgi namaa Itoophiyaa kun waan baay'eedha kan inni dubbachaa jiru waan baay'eedha kan inni gochaa jiru. Waan amma keessattuu iyyuu waa'ee Oromiyaa kanarratti deddeebisee baasaa jira. Waa'ee Oromiyaa kana keessatti waa'ee Tigraay keessatti hunduma caala gargaarsa argachuudhaafis ani mirga namaati jechuudhaafis hundo kan amma wanti kun kan irratti ka'aa jiruu fi kan inni kana gochaa jiru akka nutti fakkaatutti inni bayaasdiidha. Mootummaa miidhaan ala namarra ga'u yookiin dhiibbaa mirga namarra ga'u hedduu ta'ee otoo jiru guyyaa tokko mootummaa irratti waan tokko baasee hin beeku mootummaa qeeqee hin beeku jedhamee sirriitti dubbatamaa ture kanarraa kan ka'ee jedhani kanarraa kan ka'ee qaamni biyya alaa galee qorachuu qaba gaafa qaamni biyya alaa independent institutioniin tokko waa'ee mirga dhiittaa mirga namaa biyyattii keessatti geggeeffamuu kana qaamni tokko dhufee qorachuu qaba erga jedhaniin booda nahee Abiyyis yeroo hunda na deeggaruun qabdanii yeroo hunda na faarsuun qabdanii waan tokko
rakkoodha wanta jettanii baasaa jedhanii jira. Erga baasaa jedhaniin booda har'aa daa'imaan lama kan waggaa 11 akkasumas dubartii daa'ima durbaa tokko waggaa 14 Gaambeellatti mana hidhaatti argee jira. Ijoolleen kuni abaa'oo shaneedha jedhaniiti hidhanii. Maayyuu Gaambeellaa keessatti hidhamanii jiru, gadhiifamanii jiranii, miidhaa guddaan irra ga'ee jira jedhee dubbateera. Kana jechuun egaa akka dubbachaa jiranitti yookiin akka himaa jiranitti rakkoon kun kan ga'uu danda'ee fi yookiin rakkoon kun haaraa miti. Rakkoon kun yeroo jalqabaa fi miti kan amma ta'e rakkoon kun baay'inaan yeroo dheeraadhaaf deemaa ture. Oromoonis kana beeka, Oromoonis kana dubbachaa ture. Kanaaf waan haaraa hin argine, wanti haaraa ta'e garuu bifa haaraadhaan waan kana akka haaraatti dhiyeessuu kanaadha. Akkasis ta'e immoo waan gaariidha. Akkasuma ta'e mirgi namaa kun yoo dhuguma mirga namaa ta'e iddoo hedduutti mirgi dhiitamaa jira. Hunda caala kan ifatti beekamu kan mootummaan beeku mataa isaatti wanti Jawaar faayyuu mataa isaatiin dhiibbaa mirga namaati. Aga ammaa ragaa gahaa otoo hin qabaatiin hanga ammaa hidhuun kun ji'a ja'a oola. Aga ammaa hidhuun kun maal jechuudha? Maal of keessaa qaba? Ergaa maalii dabarfata kun? Kanaafi kana irratti illee dubbachuun barbaachisaadha. Hundaafiyyuu akkasis ta'uu warri biyya alaa yaagalu jedhanii United Nationinis kana irratti mari'achaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti waan tokko dabarsuun isaanii hin oolu. Egaa gama biraatiin oduun tokko kan nu ga'e dhiifama badhaasa gaazexeessitootaa isinii darba. Badhaasni gaazexeessitootaa gaafii uumee jira. Badhaasni gaazexeessitootaa kun hundumtuyyuu anatu kana godhe dorgommii keessa galanii jiru. Kunis egaa waldiddaa bilchiginnaa keessa jiru kan argisiisaa jiru. Bilchiginnaa keessa eenyutu humna godhachaa jira, eenyutu maal ta'aa jira, eenyutu maal raawwachaa jira kan jedhu kana kan argisiisu. Amma akka arginutti waraana sana gabaasan kan jedhamani keessattuyyuu inni gurguddaan qaama sadiitu jira. Qaamni tokko gaazexeessitoonni naannoo Amaaratii gara Tigraay deemanii gabaasan jiru. Lammaffaa immoo federaala irraa deemanii kan gabaasan jiru. Oromiyaa irraa deemanii kan gabaasan jiru. Kan jalqaba warra deeman kanaaf beekamtii kennuu qabna, badhaasa kennuu qabna kan jedhe naannoo Amaaratii. Naannoon Amaaraa qarshii hedduu baasee warra naannoo waraanaa kana deemanii achirratti waraana kana sochii achitti ta'u kana yookiin waraana deemaa jiru kana gabaasanii badhaasa kennee jira. Haala saniin egaa naannoon Amaaraa eessaa fiddee gabaastee kan jedhu kana yoo gaafatanii ageenyota shaagararraa keessii kootiin baasee badhaasee jedhee jira. Keessii kootiin baasee nama qarshii 300,000 baasee badhaasee jedhee jira. Qarshii 300,000 keessiidhaa qabaa jechuudha namni kun. Hojjetaa mootummaati. Kaleessa pirezidaantii ta'e malee sana dura idduma garaagaraa ture. Namni kuni qabeenya gamii yoo qabaateedha. Hojjetaa mootummaa ta'e qabeenya gamii yoo qabaateedha. Kiisii isaatiin baasee qarshii 300,000 gaazexeessitoota naannoo Amaaraa kan badhaasu. Kuni gaafii uumee jira. Hundumaafiyyuu egaa isaantu badhaasa kana jalqabee beekamtummaa kennuufii qabnaa jedhanii qophii guddaa qopheessanii waan gaarii hojjetanidhanii dookumentarii hojjetanii Amaaraa maas miidiyaan suni gaafa dhiyeessee jiru kanuma arganii nuti yoo maaliif jedhanii warri Oromiyaas kana qopheessanii warri Oromiyaa kana gaafa qopheessanii warri Oromiyaas gama isaaniitiin mootummaatu bajeta baasee Shimallis kiisii kootiin baasen jenne mootummaatu qarshiin bajetuma mootummaa keessaa bahee isaanis naannoo qarshii miliyoona 3 akkasuma